namoonni gatii minxaafii kaaree, gatii minxaafii sii haphii, gatii firaashii boondidii tiraasii isaatii wajjin carqii isaatii wajjin jettanii na gaafattanu viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa laayikii godhaa. Egaa akkuma argitanu minxaafii inni jalaa suni minxaafii sabbaa kaareeti. Meetir inni siinii haphiin irra afaaru kun immoo minxaafii dhumasii haphii normaalii an yeroo hedduu isinii bitu sana jechuudha. Namoonni baay'een bitattanii jirtu. Inni jalaa suni inni abbaa kaaree suni meetira 3-4 isin irra keessaa 2-3 ilaalaa garaagarummaa isaa yoo isinitti beekama ta'eef egaa hin beekama hanga ta'e. Annaa namoonni minxaafii kaaree barbaaddanu minxaafiin kaaree garaan isaa meetira 4 gatii ta'ennaan irraa hin qannafamu faabirikaadha. Silaadhuma isaati akkasitti dhufa. Dheerina garuu hamma barbaaddan bitachuu dandeessu. Obboleettiin keenya kun minxaafii sabbaa kaaree kana 3-3 barbaaddee turte garuu garaan isaa meetira 4 gatii ta'e jennaan meetira 1 irraa qannasanii gurguranu. Isiitu irraa muratte koolidariis ta'u bakkuma ta'e afatti jechuudha. Meetira 1 egaa bal'inaan hangam akka deemu asabaa hanga dheerina bitattan sanaan deema. Akkasii innaa 3-3 hin danda'amu, 2-3 hin danda'amu, 4 bakka 4-2 bitachuu dandeessu. 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 akkasiin deema jechuudha minxaafiin abbaa kaaree kun. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Salaamataan daganne dhiifamaa jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Iloo anaa utaalloon qabee jira gaana jala jedhaarti diqqoonan seenaa. Akkasii namoonni viidiyoo koo laayikii naa gootanuu namoonni jabaadhu maashaallah jedhaa jirtanuu galatooma ulfaadhaa. Jazaakumullahu khairan. Akkuma argitanii minxaafii abbaa kaaree kan meeshaa obboleettii kiyya tokkooti jechuudha. Kun kan nama tokkooti. Inshaallah gatii isaa kan isinitti muta'a. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Namoonni ajajachuu barbaaddanis ajajadhaa. Inshaallah bifa barbaaddaniin, haala barbaaddaniin, istaayilii barbaaddaniin amanamummaadhaan qodaa akka isin bira jirtanuu olitti kan isiniif qopheessu ta'a inshaallah. Egaa namoota baay'eetu firaashii boondidii kana hin baramne biyya keessatti firaashiin boondidiin kuni wallaahi aniyyuu ergan hojii kanatti galeen firaashii boondidii kana baree malee duraan ani ofii kootiifis firaashii ispoonjii fayyadamaa namoonni baay'eenis firaashii ispoonjii fayyadamu ture. Sanuma bakka of fedhaa arabiyaa majlisii bitachuutti arabiyaa majlisii mana ijoolleetti yoo xurate carqiisaa baasanii miicuun qayyaruun maal xaaxaadha jedhanii firaashii boondidiin kun hin beekamne gatii ta'ennaan osoma birrii qabanu firaashii ispoonjii sana wajjin rakkataa turan jechuudha. Hin baramne. Egaa namoonni immoo carraa kan argatanii bitattanii jalqaba namoonni tokko tokko jechuudha. Abbaan manaas ta'ee maatiin isin gatii na gaafattanii yeroo isin firaashii akkasii birrii manaan bituuf jettanu namoota baay'eetu maatiin gatiin jabaate jedhanii na dhoowwanii jettaniillee kan qabdii ergisiiste qabdii ergattanii kaatanii dhiistanii firaashii ispoonjiitti qayyarattan fa'i jirtu. Dhugaadha. Egaa qodaan argini birrii rakasina birrii isaatii fi jabeenya birrii isaa irratti qodaa murteessuun hin ta'u. Ammas namoota baay'eetu abbaan manaa keessanii akkam akkam farrashaan birrii mana ta'a firaashiif tiraasiin mana taa'etta jedhamanii ka'anii balaatti buusanii booda yeroo qodaa arganu deebi'anii jechuudha. Lakkoofsa koollee isin harkaa fudhatanii namoota baay'eetu anallee galateeffatanii namoota biraatii ollaadhaa maatiidhaallee deebi'anii ajajaa jiran jechuudha. Akkasii akkasuma immoo namoota garii asumarraa onlaayinii dhumarraa laaltanii birriin isaa hin jabaate jettanii firaashii ispoonjii ajajattu. Yaa waan firaashii ispoonjiinis firaashiin boondidiinis anaa tokkuma hojiidhuma gurgurachuudhuma jechuudha lachuu. Garuu irra mootuu waa gaarii bitattanii bor isinis itti gammaddanii jettu jechuudha. Abbaan mana obboleettii keenyaa kunillee ofiin qaamaan dhufee na biraa fudhatee galee duraan egaa isiidhaan illee gatiin isaan jabaate jedhee ture natti fakkaata. Booda kana natti himte siinii
ala qodaa argitee amanta jetteeni anallee gaaniin barre galaan akkas waliin haasa'uu jira dhufee qodaa fuudhee bakka maashaallah qodaan badaa bareedaadha na gammachiiseera galatoomii Arabiyaa Majlisii illee saalooniidhaan nuuf hojjetta jedhee qodaa sana eebbisee fudhatee galee jechuudha. Na utuu waan argin murteessuuni ajaas gaariis ta'e utuu waan argin murteessuuni baroomiti jedheetanii namoota baay'eetu subhaanallah abbaan manaa keessanii namoonni baay'een wal beekna gaamtire akkam nama onlaayinii irraa ija isaa gurra isaa hin beekne birrii amantee maallisummaa isaa amantee qodaa hojjechiisi jettaa utuu biyya keessa jiru jedhee balaa isinitti buusee kee erga qodaa argee kee isinii miti jechuudha darbee ana dhiifama gaafate jechuudha wallaahi namoonni baay'een akkasii alhamdulillah la kulli haalan illee baay'ee tokko gammachuun natti dhaga'ama maana nama bakkaan gahee birrii qofa argachuurraa namni sun illee namatti gammaduunsaa waan tokko namni fakkeenyaaf yeroo darbe Arabiyaa Majlisii digaa fi sana yeroon beeksisu sana obboleettiin kiyya tokko akkas na eebbisanii obboleettiin kiyya kun baay'ee na eebbiste gammaddee qodaasii irraa jedheennaan tokko immoo komantii jalatti maaliif si eebbisu waa birrii keetiin bittamoo jettee turte jechuudha. Dhugaadha birrii kootiin hin bitneef garuu wama gaarii amanamummaadhaan birrii dhuma ofiitiin namaaf goonaani anu akka mataa kootti qodaa tokko namni qodaa bareedaa yoo natti gurguree nan galateeffadha namni nama galateeffanne rabbiillee galateeffatu jechuudha. Ani immoo waan galateeffadhaa hidheetii miti ofii isaatiin ofii jaraatiin jechuudha hojiin koo gammachiisnaan na galateeffatani malee dirqama na galateeffadhaa hidhee miti jechuudha kan asirratti dubbadhee እና akkasii inshaallah namoonni ajajachuu barbaadanii ajajachuu dandeessuun isiniin jedha firaashii boondidii kan ammoo namoonni Arabiyaa Majlisii hojjetachuu hin dandeenye yookiin immoo hammaamaa carqii yookiin irraa baastanii miicuun kan isin rakkisu kan isin yaaddessu yookiin immoo jira miti kan jedhu ta'e kun Arabiyaa Majlisiidhaan maqaan isaa firaashiif tiraasii ta'uu malee wama tokko garaagarummaa badaan qabu argitaniitu tiraasii isaallee irra deemee sin agarsiiseen ka'ee firaashiin sagaa akkuma argitan jechuudha. Anuu faliittiin harkisee ergasiillee oliin fuudhaa amma garuu oliin fuudhu yeroo tokko garuu akkuma ta'etti oliin fuudhaa fidee harkisee jechuudha. Na jabina isaa cimina isaa isin argaa jirtan kan qaamaan argitanillee argitaniittu. Anna akkasitti ajajni obboleettii keenyaa kuni firaashii 5 tokko kunoo ammallee itti nuffisne la boondidii isa kana la boondidii jechuun isa kana duwwaa isaa faabirikaa irraa haala kana dhufaa achiinanan immoo carqii isa jalaa sana isa kabarii itti uffisee maaliif ala sarra keessaa baastan sana akka boondidichi duwwaatti hafee amma carqiin gogeetti deebi'utti akka inni qullaatti nafnee cimina boondidiitiif jechan kabarii sana itti isinii fodhisiisa jechuudha.